كل رتي مليرون دوما غردو بالالون هفيقونكما أركان كابن الرائف عالما قدمون هنجرو يوم أولوما جبت وقا كان جالتون سيني انما تكو قبل سيني بيا كان كيسا اكستي بالمتني المان رومو خيرو جبت كيسا جرتنو اكستي بالمتني كان مسكوتي دان ولنتي قالي واحد دو دربه اكاتان كوم سي بدكنا اكتراته اسرتي ابو رشيدا مكان سيوا من جالتو سلا يو جلجلات ربي جزاسيا كفلو سببا سببا تاتتا بيا كان اداتي سي بيا كانتي سببا تاتتا ganama sila akkuma isin argitan haadha keenya tokko kan maanguddoo wayii maallaqa geessi jettee maqaa natti argite ana baatee hin beekuun mana yoonitti waa dagaltee anaan naati barbaade itti naa geessi jennaanan barbaade itti geesseefi achi deebi'eennaani yeroo gargaarsa wayii kan yerootti argitu yookiin bakka biraatti anatti argitu $50 $100 mucaa kootiif ergiti mucaan akka hoo ta'uuf jetti yaani baay'ee jaallatti mucaa koo akka carraa ta'ee mucala waa erguun barbaada maqaa isa kamitti si erguun jettee maqaa adda addaa bira jira jennaan hin barbaachisu waciidha nu baafte jee kanaati jedheeni jennaan wala akkas jedhamu hin jiru siif hin ergu jaartii keetiif hin ergu mucaa kootiif hin ergaa ilma kootiif hin ergaa jette tolee gaarga jette maqichuma isa kanatti ergii jedheen ittimi tolee amman deema naan jette achumaan deemtee mucaan ta'aa jira yeroo akkasi gadi ba'u bilbila lafa kaa'e mucaan taa'ee natti kolfa natti ni barbaada aha maallaqa si ergame si galeen nani moo jennaan haati fidi maallaqa isa ergame naan jette jennaani $50 ergame laafin jeeni achumaan narkaa fuutee kaatee nuu jijjiirii naan jette achumaan ngaa jijjiiree deemaati ijoollee laayifiirra jiru laayifiirran ture deemaati bakka ta'etti bashannanaa kottaa yeroo keessan dabarsaa kottaa bakka ba'aan jedheen ergasii obboleettiin koo dhuftee fuuchuu jennaan torba hin geenye hin deeman hin jedheen isin nan deema yeroo isin jette hin deemtu hin jedha maaliif yoo baajaachi dalbatee mucaan koo sirkaa kufe rakkoodhaan jedhaan nan sodaadha jechuudha hin deemtan anaa wajjin malee hin baatan yeroo barbaadan natti himaa waliin baanan jedhaan hadha immoo uuma bamanatti yeroo jalqabaatiif erga anaaf jaartiin kiyya wajjin jiraanne yeroo jalqabaatiifan kaayee deeme jedhee waan sirriif intalli tokkos keessummaan jirti isii fudhattee wallaahi laaziim kunoo nasaa jabdi rabbiin hadha reefi amata meeqa wajjin jiraannee hadha reefan manaa bahi jedheen isiinaanis manaa bahi jedhe isiin immoo intalli tokko jirti miskiinni wayii mana keessa fudhattee baate waan nama dhibu mucaa isii sadi taanii baan natu baa jedhe erga wal fuunee hadha geenye hadha reefan bahi jedheen mana baaseen laayifiirraa akkuma si argattan kirikiriirra turre intaloon ofan ajjeesa jette erga isiin ofan ajjeesa jette raajiin agalatoom innis sababa ta'e dhufe maallaqni kee meeqa jennaan $200 wayii jennaan an jiraadhu Oromoo jette du'a kooti sababni nama kana naa beeka an jiraachuun barbaadu kana booddee birrii $200 hojjetachuun koo sobaa jetteena raajiin dhufee qalee birriin kee meeqa $200 qixxee anasii kafalaa jedheeni ati qixxee nu kafallaan dhume kaan ani nan gargaaraan jedheeni lubbuu si hambisuudha jenne mana cufiitii kottu mana Dr. Muzayyin naan jedhe tolee raajii godhee mana cufee mana Dr. Muzayyin deemee gasiira taa'ee fooloo gochiisee ijoollee taaptaa gochiisee taa'ee lama qaba achirratti hin jiru taphni taphatame waan dandeenye goone mo'atee gastiin seenee anaa eebbisaa jiru waan akka irribaa wayinna qabe achuma irratti hin jiru jechuudha maaliif viidiyoo namicha mi'uuti gootee maaltu hin jedhu wanta gaarii ibiddaana qabee wanta akka irribaana qabee irramne garuu shalabna godheera wanti wayii achumaan akka carraa ta'ee takiifa eesii gatii banadhee jiru jennaan kilaasii cufeen jira waa galuu hin danda'u qilleensi bakkeedha kilaasii hin gubataa booddee fooliin gara ta'e dhufee funyaan dhalee yookaan kaaraba waan akka laastikii gubataa yeroo waan akkasiitti funyaan argutti sana booda rifadhee maa inni kun jedhee suuta jedheetan balaa kana hunda jiran seenan lakkaa maabiraatiin dhaamsee saaluun irraa shiboo fixee girgiddaa eegalee qodaa lafarraa gubuu dammalee jira yeroo akkas barribanu aluma tokkicha aarichi itti galee afaanitti funyaanitti shayxaana fakkaadha footoo ijoollee gaafatti jebbii natti galee booddee rifadheetanii moobaayilii nurka jira akkasuma gada taa'ee maabiraatii akkasitti banadhe akkasii ilaala waa tokko hin ibsu maabiraatiin yani aararraa kan ka'e
Samboodee yeroo itti ilaalu maabiraatii irraa waa coccobaa jira. Akka bishaanitti coccobaa ibiddi. Carraan qabu warri cufadhee asumaan gadi utaalu ta'us iyyachuu ta'us jedheen warri gadi qabadhee deeme kilaasii gala aarri guutee jira nu ukkaamseera masas kilaasumaan bade. Balakoonatti baheen gadi iyye. Gadi iyyuu mataan dhaqqabaa jedhee akka carraa ta'e immoo gastiira jiraachuun koos immoo na fayyade. Gastiira tun jiraachuu kun baree silaasitti naa himaa maaloon jedhaayyuu gastiira jiraachuu kun baree bilbila borsaa kaadhee nannaa achi ijoollee sagalee naa taa'aru mubaarak waa ta'eera jedhu an borsaa kaadhee nannaa nan iyyee galan zabanyaatti kottaa bardee naa cabsaa barii naa cabsani maabiraatiin bakki inni jiru barriirra bakki ibiddii qaqqabe barriirra eessa baakootiin baa barrii lama qabu ani doora lama faarran jira alhamdulillah immoo takkaa doora sadaffaa qaluun jaalladhan doora lama jiraadhaa booda achi waani ijoolleen maslaalii fidanii bu'inaan jedhu maslaalii wayiin argine asliinii fi abduseen maslaalii fidanii bu'inaan jedhu bu'inaan jedhaniiru gara gamaatiin ibiddii biyya fixee keenatti dhufe jechuudha leetan utaaluu fane utaaluuf nafsiyyaan kun adidde dhufeen bane ilaala ibiddi numa balbala itti galuun barri dhaqee banachuun manaama ifaa jira jettee yaadda waan ta'eef gad utaaluun immoo caccabee ergagee eega ummanni Oromoos aratee dhufeera namni kumaatama malee dhibbaatamaa miti aratee guuteera masaliin iyyamuu jammareera kalas yoo kixarraa ta'ee barri bananii cabsanii dhaamsanii asumaan hin ba'a yoo immoo dubbiin jabaattee ibiddi bakka hunda fixeetuun dhaamin na bira ga'e gubachuurra utaalee caccabu wayya jedhee murteeffadhee bakka irra dhaabadhee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin koo achumaanni ummanni dhufee barri cabsee aadama galatoomu hundi keessanii warra jirtan galatooma ilmaan Oromoo kan caammaa malee deemu jira kan Jaapoonii qofaan deemu jira naasuudhaan fiigee dhufe jechuudha san booda ijoolleen itti ol seenanii narraa dhaamsanii fiigee ba'e jennaan akkuma ta'e tukkaamamee achi ba'e xiqqoo afuurana kutaa ture aarrii garaa keessa na seenee waan gurraachan tufaa ture waan gurraachan na keessaa ba'aa ture mana yaalaa deemee sukkaarris jalaa ta'ee dhibba jaana galee tameen akkuma ta'etti arabifaan doktorata wallolaa qoricha sukkaaras dhibba jaha galee ture naa kennisiisee xiqqoo gandarraa buusanii gulukoosii naa kennanii qoricha adda addaa naa kennanii nan fudhadhee galee jira alhamdulillah wanni barbaade gubatu an wannan gammade wallahi an wanti natti dhaga'amee na joonjesseyyuu jaartiin kiyya manaa baateetti ergeera deebitee qulfi qabdi galtee kilaasii jirti moo mana keessa jiru moo bakkee jiru dawwalee mirkaneeffachuu nan danda'a narkaa bade wannan godhu narkaa bade ibiddattan fiiga nan deebi'a jaartiin koo malee laachuu samiiran jedha namna jalaa dhagawan jiru bakka alhamdulillah rabbil alamin afeera rabbi waa malee waan fidu waa inni fideef hin beennu yaa rabbi khayri maa fi inshallah alhamdulillah rabbil alamin inni kuntu min adh-dhalimin jettuma tana qofaan rabbiin achi keessaa isa baase nuuhi alayhi salaam ummata waamee ganamaa galgala ijibbaatee illaa 50 aama waggaa 950 da'awaa godhe nama hagowwatu isa hordofe jedhan namni xiqqoo wayi namni lakkoofsaa wayi nama galchuu hin dandeenyu akkanatti booda isin galchinaati. Ustaaza kiyya idin irraa ba'aa galcha. Yaa Rabbii naa wali waalidayya haadha abbaa kiyyaa na araaramii jedhe. ولمن دخل بيتي مؤمنا نما منك يا مؤمنة تأسيني نهار رميجد نجاجر الحمد لله رب العالمين. نعم وللمؤمنات مؤمن توتا دبر توتا تيلنا على رميجد ولا تزد الظالمين إلا تبارا يا ربي كي ظالم توتا عذاب ملي ومان دبلني في جيجتو لدوبا كنا في أبوليين كي يقالي وان أبوليين إسلاما ربي كدا إرى أكدوبة ديبني لام سكية نعم أم إبراهيم
أقسم نبي الله إبراهيم عليه السلام رب جعلني مقيم الصلاة يا ربي نما الصلاة قدابنا تاسس جي ومن ذريتي يرى الليجل ربنا وتقبل دعاء يا رب دعائي أنا الراقب ليجي دعاء داود عليه السلام نبي الله داود مال جراني ربي كرتاترا داود عليه السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسولك عليه الصلاة والسلام قال سوما صيام نبي الله داود عليه السلام قال نابتين سالكني نابتين نبي الله داود تجران عليه السلام دوبا كان جاي ربي انكدتي ربنا أفرغ علينا صبرا يا ربي أبسكن كيلو رتنا غلاسي وثبت أقدامنا قومي كين نغن ندابي هربكين نغن ندابي وانصرنا نتمسي ربكيا على القوم الكافرين توتا كافر رت نتمسي أيوب عليه السلام وقال رادي بين أنشين كما تري سكاي قدارك ربي دعائي داري سفيسي دعائي أيوب اللي تنفكات أني مسني الضر يا ربي أني مسني الضر تنجي مكري أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أنا دررنا تغير ربي كيا أتي الرؤلانا نما رحمتنا ما قدوا جئين دعاء زكريا عليه السلام دعاء نبي الله زكريا ربي لا تذرني يا ربي ننغتني جي مكري ننغتني ربي كيا ننغتن يا ربي ننغتن جدي فردا كوبا كيا ننغتن المونا روغتي جدي يا ربي المونا روغتي كوبا كيا ننغتن جدي مكري وأنت خير الوارثين أتي الرغاري نما وادال تسود آلاك يناكن يا ربي جئين وبليان كي أيو نبيون ربي وري ربي نسان جالتين نبي ما كنير سنة كانت ربي تبوين أنيفتك كل لاجر قالوا دا نبدي أبوار كلام سير كي ما سيقول ريان أمامي مالين وفبدنيتي نجرا إن شاء الله دعائين تيام تيتا شيخاتي شيخ عبد الرحمن الزراني دعائي شيخ التسنيد مرسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كمال تغليجي بيي إساء غجولي لين كهلا التمالي نيات تسري ورا كيسة تجري ميري